Rabbi si haadha maasu malee dhamee booti malee si haadha maasu. Duraan dhamaatee malee ati waa baruun deemtu si haadha maasu dhamee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Yaa uummata Oromoo kan addunyaa tanarra jirtan cufti keessanuu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Sa Oromootiya eenyutu eenyu nyaatu jira? Eenyutu eenyu akkas godhu jira? Saba kamtu saba kana akkana godhu jira obboleeyyan kiyya? Saba kamtu saba kamiin lolee injifannoon galu jira? Ishi goota isin hin jenna amma warra kaan akkasitti gartee muka wali dhiibu warra kaan biyyee wali safaru saniin amma goota jenna gaa goota. Ishi yoo walloon arsii akkas goote goota walloo jennaan gaa arsii kana goote saba kan kee akkas goote goota jennaan gaa gooticha walloo jennaani. Ishi warri si komandoodha yoo ka walloo kana godhute gooticha keenya yaa ka si komandoo ka walloo kana godhee jennet si komandoo faarsinaa jechuudha akkana jechuun. Waay Oromoo anka hedduun ajaa'ibe. Ishi warri wallolu namni dur wallola haa wallolani nam tokkoo fi nama lamaa wallola si komandoo walloo tokko wallolan deebii namni afurii shanillee ijoolleen gamtaan wallollee ni jirti. Sadi yookaan afuriin tanillee gamtaan walloluu ni jirti. Haa ka oofee walloo guutuu si komandoo guutuu eessaa dhufte kun amalli kanaa eessaa dhufe yaa jara keenya eessumaa amala kanaa nuuf dangoye. Subhaanallah ilazim. Haa nama rabbii sodaadhu siin jiru rabbii sodaadhu nama moo bineensa namummaa isaan qabu rabbii sodaadhu rabbiin beeytu maalummaa sabaan beeytu yookaan maalummaa namaan beeytu aadaa fi duudhaan beeytu eessaa nutti abbaatan isin uummanni horiin akkanaa si uummata horii dhugaan akkam isin goonu osoo waan baratin asii deemtanii har'a immoo ijoollee teenya wal afaan hiixanii akkana gootanii siyaa jara keenya akkam isin irraa taana qoye. Oromoon akkamitti Oromoo nyaatti? Haa eenyurra lolla qoye nuti fakkeenyaaf akka nama tokkotti eenyurra lolla eenyurratti lolla fakkeenyaaf eenyudhaan goota inni ol baasan haree amma nuti goota keenyaa eenyu jedhu waan hagoo. Haa wallole namni wallola yoo na siyaa yaaddee fi idduu seentee obboleeyyan kee araarsite hoo irra guddaa kan ajaa'ibu akkas godhi haliibii seenii akkas godhi akkana godhi ajjeesi akkana godhi ilma akkanaa kana duraan dhamaate. Ishi namni tokko nam tokko miidhuun akkamitti si tola qoy abbaa fedhe haa ta'u. Haa walloon si komandoo miidhuun si komandoon walloo miidhuun akkam si gammachiiste namummaadhaan namaan qoqomtu qo'ete namummaadhaan nama lama yoo walloo hedduu seenteen araarsitu akkas sabaaba rabbi irraallee ergatta akkas namummaallee ergatta jechuudha. Aadaa fi duudhaa Oromoo keessaa mana kana isin uume sodaadha jara keenya rabbii isin uume sodaadha rabbii isin uume sodaadha warroonni nama walitti dirtan sun akka nam tokkotti. Haa akkas ta'u sun si ta'uu mala haa akkas ta'utti jiru sun ni taatasis boroo haa akkas taata yaa obboleessa kiyya taa'ee na siyaa yaadu guddisinaa isin jee akka wallaalummaa kiyyattan kana siemu yoo jidduu seentee araarsuu dadhabdee na siyaa iduutti yaade akka isaan walitti gartee araaraman godhi waan barreessitu keessatti waan dubbatu keessatti piliis waan akkanaa keessaa baa yaa Oromoo teenya taa wanni kana ara nurraan barbaachisu rabbii isin uume sodaadhaa piliis saba keenya waliin ficciisinaa jedhanu eenyudhaan goote jenne yaa jara keenya nuti eenyudhaan goote nee faarsinare araarsuu dadhabdu walitti hin dirin idduu fixuu dadhabdu walitti hin dirin dhiisinaa jee
mee walitti hin dirin yoo fayyaduu dhabde hin midhiin hidhiisa obboleessa kee dalagadhaa dalagataa achi baatanii dalagadhaa namu ummata sammuun subhaanallahi aziim filis yaa oromoo waliin nyaatinaa dalagadhaa warra achi baatan dalagatuuf achi baatanii dalagadhaa subhaanallahi aziim an kana isin dhaammadha akka nama tokkotti akka nama tokkotti waan isin dhaammadhu kana yoo araarsota dhabde ijoollee oromoo iddoo seentee walitti hin dirin obboleessa kiyya hamturatti nama hin gargaarin hamturatti nama hin gargaarin araarsota dhabdu walitti hin dirin idduu bee tanuma isin dhaammadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh